الرحيم الحمد لله وحده الذي اجتمعنا في قرية جدة. الصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. أبوليك يا خبجمو في جالتمو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلامتا غرتي نمني نماسي متوناني سمني سلامتا نمني ولي مفيق أبونا فكاتي يو آرنا قبات ملي تكران دي بيا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكنا سلامتا نمكم ستو دي بسو غاريدا. أبوليان كي يا خبجمو في جالتمو نمني على جرتنيس كو تاول سينا ميتا كوهيني سنغافدا رومن خروبو داف نمني مفتني جرتني يا jiraachuun dhabu garuu namni rooba kanaa mufate hin jiru. Jiraachuun dhabu abadan hin dhabamu. Gaaf tokkoon osooniifiin karaa deemuu jechuudha. Makiinaadhaan eeggachuu jira, naafi namaa wajji eeggachuu jira. Haasawaa kiyyaan dubbiin keessa dhufnaan ni dhiisa. Caljaana dhageeffadha. Osooniin makiinaa eeggachuu jiru namni wajjin jirru nabiraa makiinaan takka deemaa dhufnaan nabiraa namni makiinaa koree makiinaa korraan makiinaa tana waliin eeggachuu jira nama kana. Namni kun nabiraa korraan makiinaan tun isa bichaa fuuteen na dhiiftee kutti. Harka jala qabeetiin jala fiigee dadhabee kanaan rabbii kana ittiin aaree waa seetaa miti. Wallaahi dhagaaniin dha'uun hundaan farra barbaadadde yeroo laal kanaan na dhukkubee lubbuutan. Mee dhagayaa dubbii ajaa'ibaa. Kana yoggaaniifiin meeshaa kiyya fudhee miilaan kara makiinaan kutte kana itti gadhiisu. Wallaahi yaa jara keenya jara reefu nabiraa makiinaa koreessan isaanii ruuhiin keessaa baatettiin dhage duuba. Allahu akbar. Isaanii ruuhiin isaanii keessaa yeroo san keessatti rabbiin kiyya kun akkamiin makiinaa tana nabira dabarsaa ani baadaasaatiin godhu jira jarri kun akkamiin nabira fuura mayyeetiin aaree mufadde duuba. Garuu ammoo rabbiin kun waan irraa na dhoorkeef beeku. Fa'asaa an takrahuu shayni reefuun tana aayata quraanaa wahuwa khayrun lakum haala gartee isinii gaarii taheen waan takka isin jibbuun malaaje rabbiin keenya subhaanahu wa ta'ala. Obboleeyyan keenya rabbiin waan fideef qaba. Inshaallahu ta'ala nama waan fideef beeku rabbiin haa taasisu. Isin hunda mata rabbii isin haa milkeessu. Ammallee dhugaa rabbii yoonii fi taate Muhammad alatti hafee jira. Muhammad bakara mee walumaa galattu mee warri biyya tanaa abbootiin dhaabaa isin mee darasoonni ni dhiisa mee harka ol qaba warri biyya tanaa mee harka ol qaba. Allahumma salli ala Muhammad. Warri gandaa harka ol qaba. Hayyee taaka lama sadii afur shan jaha torba saddeetun ga'u sagal kudhanaa ta'u mee isin ayyoonni keenya warri gandaa harka ol qaba. Yaa subhaanallah maali qoy raayyaa ittisa biyyaa kutan moo maa haran kutan hiboo jara dhiiraa haran kuteenya maaltu isin ni hidhumtanii numa jiranii asin jirrega wal jijjiirrattanii of cokkutan moo maali tarii ta'uu malaga beekaa tarii daakuu kutuun malaa yookaanuu loon dura gongoo kaa'uu ijoollee sobu jiraachuun dhaban akkasiimi amma gaa kana keessatti wallaahi inshaallahu ta'ala rabbiin keenya subhaanahu wa ta'ala yomma kan balaan buutu taate guyyaa irraa reefu oguroo busan yoo kan balaan buutu taate wanni reefu roobesu yoo balaa taate isin immoo isaantu jannata seen. Bakki isin jirtan ban mana rabbii keessaa masgiidaa bar masgiida keessa jirtan ka kanaaf gammachuu gammaduudha qabdan rabbii isin haa gammachiisu. Awwaan biraa isin mee abboonni isin warri dhuftanii jirtan barnoota kana maaliif barachuu dhabdan? Mee deebisi maaliif barachuu dhabdan? Ayyee ifumaaf dhiiftan jechuun isin barsiifnaan isinitti dubbatamte aboo khasaaraa aboo jara namee isin shartiin laa ilaaha illallaa meeqa abbootii warri jarri dhiira shartiin laa ilaaha illallaa meeqa dafaa naa deebisaa hin beeku dubbii dafa shartiin laa ilaaha illallaa meeqa dafa hin beeytaniimi haya mee jarana isin shartiin salaataa meeqa shartiin salaataa sagali maashaallah. Allahu akbar. Akkana sheekha ifii ol kaa'u qabda wuli akkana gaa
نمني مال القرآن خيس بربين كني سبحانه وتعالى لا يستوون جبر لا ولين كتاوغا نمني علمي بيخو في نمني علمي بينه ولين كتاو أبدا بكك إبابة قبولك أبدا الربود جاكسا خاله جرتني نرجعو جرتن أما جري وأكبرادي سي ميرابا سيروديم بوجيم تاني جرتن جاتوسين أكاسيمي hanga bartanu imamni jara khaysan imamni isani inji hanga bartanu arrabooda shayni khaysani isani gaafachu qabdan waaye shari'a irratti ahkaama nama biraan barbaadina akunooni beekan gartanii mi khanaaf inshallah nama galmaangee rabbi isaan haa taasisu abadan inaafaa isini jira maali amminina kana jaana gariina kamata boo rabbi isaan haa milkeessu isin biraa rabbi isaan ajjii haa geessu ya abo gariina kana taajal jeetuma egaa mee isinis rabbi isin haa milkeessu akuma gooloon takka maashaallah allahu akbar gooloo takka isin irra jira yaa ummata keenya khadiira mee naa fi isin dhiira moo dhiiraa miti dhiira osoo jettanuu qabattaniif irraan dhabina ammaan tanaa iflaala akuma qaqabbanoytanii kolkolo najjinna akuma qabbanaa jirtaniif hin jaabar wallahi jara kana mee if qaqqabadhaa iflaala jara kana wallahi jara kana nabiillee wallahi nabiin keenya sallallahu alaihi wasallami namni akka ajaa'ibaatti nabi cinaa dhaabbatee isaanii jechuu dargaggeessaa waliin kanaaf inshallah mee dargaggeessee si harka ol qabi dargaggeessee si yaa subhaanallah saboo maaluma taatayyaa jirana haya mee ijoolleen asii harka ol qabi maasha allah allahu akbar ijoolleedhaa fi jara kanaa hedduu gara amma yoon gara isaanii kana gajjee keessa laallatte faanaan jettanii beektan tanaafiin ol garagalee taa'u jira gariin namaa zennin abbadaa beeyta kanaaf jara kana rabbi isaan haa milkeessu isinillee rabbi isin haa milkeessu akkasi jara keenya namni kana ta'uun namarraa gaarii miti obboleessoo masgiida hadiyyeessitanii jirtan wallaahi masgiida rabbii ka ajaa'iba hadiyyeessitan masgiidni rabbii hadiyyaa'uun khasaara balaan nama bu'a rabbi balaa buudeemtu isinirraa haa qabu sababaa jara kanaatiin rabbi isinirraa qabu jiran fakkaatu rabbi isinirraa haa qabu mee takka takbiritaa godhaa bakka isinu saame mee takka takbiritaa walumaa galatti allahu akbar haya teessan tana hanga isin taate harka mee isin takbiritaa allahu akbar la sagalee yaraa gadi doon najjinna kolkol miskiina rabbi isin hin godhin gooloo tana rabbi isin irraa kaasu wallaahi billaahi nama fudhachuu deemu fakkaattan malee nama kannuu deemu fakkaattan wallahi billahi nama kannuu deemu tahuu gaarii rabbi isin haa godhu kana isiniin jechaa obboleeyyan kiyya masgiidni rabbi akkana ta'uu qabu hadiyyaa'uu qabu gaaf tokko jarri tokko masgiida rabbii hadiyyeessi dhaga'uu jirtanii masgiida rabbii hadiyyeessan jarri gartee yeroon soomana namu soomana fureetii hoggaa furaa tana oriyaa mana galee jechuudha kana masgiida banaa dhiisaniituma kutanii waraabessi deemaa dhufee miraaba seene dhaga'uu jirtanii waraabessi miraaba seene miraaba keessa seennaan ummanni laaffisoo isaanii darbatanii jechuudha laal bar hurkaan irraa buutu kun akkasitti irra guddaan taa'ee salaatu kun dhufee beeyta dhufnaan ogguu ol seenan imaamni dhufee seene miraaba keessa ol seeneeti allahu akbar jees ta'uu jeeni walqixxaadhaa jeeni salaata hidhatee bar waraa imaama lamaatu miraaba keessa jira sii galtee waraabe imaamni tokko waraabeessa duraanuu ni beeytan imaamummaa imaamni kun imaamni hidhate amma ummatan kana qara'u seene taraawwii wanta fixaniiti shaayii fixanii taraawwii seenanii taraawwii osuma oofanu waraabeessi kun asiifichi deemee darsa kalalau godhe duuba kana imaamtichi hogguu sujuuda lafa gajjee mataa turre guddata ni beeytanii mikka nama godhu takkaan taane isin kintaala namarratti haa bar mataan mataan irra guddate dirqin lafaa ol qabe osuma juutu'i amma waan kana laaluun qabajee oggu salaata taraawwiidhaa tokko bicha hafuuf kan qulwallaa qaraansan kana orko ol qabanii isheenii du'a godhu san geenyaa waan kana laaluun qabajeeti qulwallaa irra buusee jilba qabatee akkana jee miraaba keeysoon wanni kun maali jee oggu kan laalu yeroo sallan baa jiraa beeyta ni arke buburree bakka buburree hagartee laafaansaa hangaasii bana kana ichirraa ol deebi'ee
yaa jarana wanni kun bineessa jeen aamin duuba jaan kana bar amma isaan maal seenseet qunuuta du'aayidha godhu jira Allahumma hadinaa fi man hadayta garte bakka san see ummanni duuba jiru yaa jarana wanni kun bineensa jeen aamin duuba jaan faraka mee karra deddeebi'ee jalaa usnaan jechuu diddanii mijee muka fudhatee garaa jala tuqachi dura maqee bineensichi as beetuma saffii guutuu hulaa bakka wallaalee jechuu masgiida hunda balleeysee alabba'e duuba kanaaf masgiida hadiyyeessuun akkana faana nama godhaa turte nama masgiida hadiyyeessu rabbii isin taa'isin maasha Allah Allahu akbar goggogi takbiritaallee okkoltuun godhina mee tawakkaltu alallah jaa tawakkaltu caaqasi gariin tawakkaltu yaa وكان تينا غايا أخي إيجاو أكاسين نما ربي ندم أو يوم ما يصير رامولا تام يفهم فين ربي سناكم سيس إبسي ربي سنانيا چيس جرينيا يصير أنا والله يود غار ربي تادم ما يون يصير كيجي بفهمله يا ربي كاتيل جفان جماله جرا خان أخاني نكان كدوف كاراتي جرا ريفون تنا كاراتي ساني وغونا سير رارا غو دس نجته كاجاي باتي جرا خان ربي سان عامل كيسو وما تارتي سنابا سويت مان دعاء غور عمل لك فيدين nama meeqaatiitu jira obboleessoo hawaan kanarraa ala dhiibachuu jiru khadiira akkanaa miti diin islaamaa kana amantii irratti hin tuffatin salaata jabeeysa ibaada rabbi nu alaaffisu irree hedduun nama ammaa dhufee salaatuttis hin jiru wallaahi dhugaa rabbii taate masgiinni rabbii kun duwwa kana taa'u jira kanaaf adeeroon tokko gaaf tokko faayidaa salaataa jedhe dhaga'u jirtanii ani isinirraa gabaabsuus ni bareeddi faayidaa salaataa jedhe gaaf tokko adeeroon akkasiimi salaanni faayida qabaa jee adeeroon tokko gaaf tokko akkamitti jennaaniin beeyta yeroon soomana nyaata dhiyeeysanii fi soomana yoggaanii fi furaan geeysu timiraa fi bishaanii fureeti abadan salaatu malee nyaata kana nyaadhuu jee nyaanni haa qophaa'eef xibsiidha duuba xibsii jaanillaa foon kurkurfaa kana waa takka lafee isin gartee akkasii wanneettan san hin qabne lafee sanuu isaa gartanii rabbii isin haa nyaachisu bohaan minjaa rabbii isin haa nyaachisu akkasi fidanii cinaa kaayanii beeytaa kan urgoo waan bira kana maghriba hidhatee Allahu akbar jee salaata seen bashoon darbamtuun gurraattiin takka ni dhuftee beeytaa deemaa dhufte amma isin abxira isaa kanaaf deemti foon kanaaf deemaa dhufnaaniif ni rabbashame namtichi kun duuba salaata keessa jiraami ni rabbashame akka ta'u ni dhabe dafeetuma salaata kana faatihaa akka godhe qul wallaarra buufatee Allahu akbar jee jilba qabate oggu bashoon foonii gajjettu akkana duyda qabeetuma sami Allahu liman hamida jee bashoo samii keessa darbee achiin lafa dirgim godhe bashoon dhayitee darsa wal gubbaa taa'u kana meeqa onna gootee kaala lallaw darsa kana jiisitee saanaadhaa fi kana walitti onna gootee beeyta haati manaa alaa mucaa maaliif abbee rabbaytan hin dhiiftuu darsa kana jetteeni beeyta ayyoo bara abbaatu samii Allah samii keessa darbu jira yii jenne akkana abbaatu samii Allah samii keessa darbu jira jenne namtichi kun salaatani salaatee ni fitate yaa haadha manaa na dhaga'i jenne wallahi silaa rabbiin salaata keessa jilba qabaachuu jiraachisuu baate arraba shoon foon fixxee jenne meefa amma faayidaan qabaanne namtichi kun salaata kanan cabsine salaanni isaa duraan cabne jechuu kana fakkaatu kunis salaata hidhate isumaa bar goddaamnitti jiru kafoon kiiloo dhaqee bitatee dhufe kan waluma faanaan sirraa fixa yoggaa fidee asi bira kaayee salaata hidhatu deemaa dhufte sareen ta darba gosa biraati akkama deemaatuma rahmata isirra barbaadaa dhuftee foon kana fuudhu feeteemi salaata hidhatee jira faatihaa qararee fixeetuma yaa rabbii kiyya kamiin ta'as jeechi yoo salaata cabse rabbii wal dhabaami yoonii fi salaata kanattuma fufe saree foon kana dhabuu deema laalateetuma innaa aataynaakal kawsar akkana innaa aataynaakal ogguunii fi innaa aataynaakal kawsar jeen sareen hotteeti achi hanga inni sujuudee ogguu inni faatihaa qaree wana jee duruu deebitee wana deemi innaa aataynumatti deebisa kal kawsar jennaan osuma akkasii salaata fitate duuba kanaaf obboleeyyan kiyya nama gartee rabbii ibaadaa laaffiseef ka masgiida rabbiin daganne rabbi nu haa taasisu riskii barakaa rabbii isin biraa haa kaa'u lakkisaa hoottaa baradhaa jedhana yoo jiruun addunyaa tun akka malee isin godhu jirtii bar jiruu amma misaalaaf mee dibicha amma bar dibi hormaalu gatii dibicha looniitu bakka gatii hormaalu kuu dhaqee jira namni keenya bar haa lubbuu fi goddee maallaqaan barbaadu jiru
ni beeytanii mi lubbu amma jimaa kana hundee qalaxaan itti buusan namaa keessaa isaa namni qoricha nyaate dhuu akkana gaa mataan kutatu hudduu jala deemmata akkasitti namni keenya maallaqaan barbaaduu keessa wanni akka lukkuutii fi kunkuyyoo fayyaa dhabe deemee muka habashaatti barbaadee afaan itti buusa wallaahi yaa jira keenya jireenya kana rabbi isinirraa jijjiiru namuu akka jirtan ni beeytan liqiin namaa isinirra xifiboo maaliin isin dhoyse rabbiin isinirraa guutee nama gartee halkanii guyyaa sadaqaa kadhattuufillee kuma kudhan diidam soddom warra hiruu rabbi isin haa taasisu ammoo wanni kanaan taatu haalatti hafees qaceelche isaan warra qaraatti jiru kanaaf isin warra ni qaraana jeen iyyaa qabu isinirraa jijjiiree heedaan diin qabatan namarraa jijjiiramtii haalaatii rabbi fakkeenyaa godhu warra akkasii rabbi isin haa taasisu inshaallahu ta'ala ilmaan keessan hunda hiree rabbi isin haa tolchu kana isiniin jechaa obboleeyyan kiyya gama diin islaamaa jumlaan addeebu akka ajaa'ibaa diin islaamaa barachuu gaariidha maaddaan araashii dhiira keessaayis jaaramuudhaaf teessi jaaramaa koottaa baradhaa sheeka keenya sheeka Adam Tuulaa rabbi rahmataa godhuuf isinitti dheereesse